Eh, Kanaafuu aadaa jechuun waan uummanni tokko itti deddeebi'ee godhu jechuudha. Isii ichumatti nurraa gabaabsaa tooppika keenya ka duraa sanitti haa deebinu. Tooppika keenya ka duraa achirratti haa deebinu. Keenya nuti yaadarra kannadhu tooppikni san bareedaadha. Hedduu waa nama barsiisaa sanirraa haa haasoynu. Ani waamee qarraa yuutarnee nagoosiftanii itti fufa. Yaa bakka gartee waa lama irratti dubbanna if jaalachuu fi salfishii fi if jaalachuun maal garaagarummaa qaban. If jaalachuu jechuun salfish jechuudha. If qoda jechuu afaan oromootiin salfish jechuun if jaalachuu fi if qoda maaltu adda godha. Namni gargarii ifiin jaaladha jee salfish ta'a. Namni gargarii immoo lachuu duraa waliin laaqama waan kana akkamiin ilaaltan. If jaalachuu jechuun intalteen takka if jaalachuudhaaf maal godhuu qabdi. Gurbaan tokko immoo if jaalachuudhaaf maal godhuu qaba. Waan jirratti haasoinaa Bulqaasim pirogiraama kana nu godha. Okay. Aye. If jaalachuu fi selfish ta'uu garaagarummaa isaati. Lakki if jaalachuu fi if qolummaa maali? Namni gargarii ifiin jaaladha jee if qola taa beeyta. If qofee jechuu. Okay. Namni gargarii immoo akkaataatti oofuu beeka. Maaltu waan kana lamaan adda fakkeenyaaf amma intalti takka if jaalachuuf maal godhuu qabdi? Waan lubbuun si hawwite godhuun if jaalachuudha. Waan lubbuun si feete godhuun if jaalachuudha. Yeroo takka waan takka irraa if qabuunis if jaalachuu. Fakkeenyaaf amma tooppika dhalaan haysirreef haasa'u jirtan dhalaan takka waa hunda dura lubbuu see aansuu qabdi. Deebiimmaas akkanuma nama tokko jaaladhe jettee qalbii sii keessa gadhiiftee mana sii keessa gadhiiftee keesha sii keessa gadhiiftee waan jirurraa haasawaa jirta. Waan kana keessatti jaalalti daangaa ni qabdi. Sii galee waan kanarratti itti deebinee haa dubbannu. Kannadhu. Kannadhu hayyaani si booda nuti ana. Yaa wanni ni mamma Hamzaan gaafatee very important gartee waan ta'e takka gaafatee ilmi namaa takka gizee namaa wajji jiraatu anama mana kana keessatti ijoollee wajjin jaarsaa wajjin gizeen jiraadhu ifuma qofa jaaladhee gartee ana malee mana kana keessa gartee nam takka namaa miti anumaa if jaalata ifumati yetanaan naanneessa gartee nama dhufeef duuba dabree jechuudha. Waan sani wanni san ifis nin jaaladha. Uummata kiyya gartee kan hojii galuus faamilii tiyyaas nin jaaladha. Garuu bakki nin gartee adda baasuu qabu kabajaan tiyya gaafatu qabte. Kabajaa gartee ni jiraa miti kan namni gizee si xiqqeessu gizee si miidhu bakka sanitti as bahee gartee kaniin isaanis hin tuyin kabajaan bakki tun gartee bakki tun naan hin mallee sarara gartee sarara tolfachuu jechuu baanjorii jettiin faranjiin san tolfachuu salfishummaan gartee if qolummaan siis ni miti nama si wajji jirullee ni miti. Kanaafuu sarara san tolfattee bakka tuqamtetti kabajaadhaan akka gartee tuqamte akkasitti dhagahame ifirraa dubbachuun barbaachisaadha. Kana jechuun if qolummaan natti hin fakkaatu. If qolummaan ana malee namni hin jiraatini anuma gartee anummaan haa gammadu anummaan waan bareedaa isaa nyaadhu anummaan nama kana irra kaayyachuu dhabu gartee jaalala daangaa dabarte aniif jaaladhee nama irraanfachuu jechuu akkana natti fakkaatti xiqqishogaa akkaan beekutti ibsee natti fakkaatti namuugaa haala adda addaatti ibsa walirraa barraatti fufa.
Iya, bareeda naatu tiana. Topiki bareeda da nama harawa dhufeef if jaalachuu fi if qoduun kun garaagarummaa maal qaba? Takka yookaan if jaalachummaan kunu badaadha moo gaariidha? If qoduun badaadha moo gaariidha? Ka jedhu irratti haasawa. Yes, dura if jaalachurraa hin haasawa. An akka kiyyatti if jaalachuun kun hedduu bareedaadha. If jaalachuu jechuun akkaanan itti hiikadhetti sammuu tee guddisu jedhama. If jaalachuu jechuun qaama kee eeydee nyaata ati nyaattu laaltee yeroo gartee rabbiin sii kenne tana umrii dheeraa jiraachuu irratti tattaafachuun if jaalachuudha. Akkasumas hojii keessa jirtu guddisu sa'aa hirriba keetii laaltee wahayyuu gootee sammuu teetis tasgabbeessitee ifi ilaaluun kun if jaalachuun kun akka ilma namaa tokkotti guddina jeetii yaada. Akkasumas yeroo gartee karaa xayyaaraa kanas horree deemnu dura dursoo akka tasaa yoo xayyaaraan kun gartee dubbiin akka akii taate maaskii dura ifitti kaaye sambooda nama si cinaa jiru maa ilmaan kee hin taane nama san gargaarii ja'aniiti ajaja si kennan. Kuni maali dura lubbuu tee baraarii keesee sambooda waan ati hafuura baafachaa jirtuuf nama si maddii taa'ullee hedduu gargaartaa jechuudha. If jaalachummaa sittiin irraa bu'aa if qoduu kanattiin seenaa jechuu amma yookaan waan selfish jennuun. Selfishummaan tuni maali? Amma fakkeenyaaf warruma haasa'u jiru kana keessatti ol baheetiin akka haasoo inni kun original 8 qofarratti hundaa'ee haasahamuun fedha kun selfishness yookaan if qoduu yookaan if gartee waa'ee kee qofarraa waan deemu. Silaa dandahamtee addunyaan tun cufti akka amriitiyyaan deemtuun fedha. Dhalaa bareedduun dhufnaan na jaalachuu qabdi dirqama jaalattuu jibbitu. Haasoo inni deemu hundi namni kun waanin anja'u dhibbarraa dhibbatti fudhachuu qaba. Selfishness jechuun yeroo gartee wanni si cinaa jiru kun takka sammuu siin fudhatamne haasawa kee bareedaan sii hayyuun sii beekaan sii haasoonni kee cufti bikka hundatti fudhatamaadha. If jaalachuun hedduu bareedduu if jaalachuu qabna. If qoduu kanarraa immoo if qusachuu qabnaa kaja irratti hin fixadhee galatooma. السلام عليكم وكم جرتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ندي خيس نور رس كيس جرتن أنا اللي وهم إفجالت شوفي كم جرتن قامي نجا قلتك جرا Deado da Roma. Welcome. Deado presa. أوكي الفانا اتفوفو انت شوف ناتي قوي نماس يدرو جرات شبوده فلتا أيه غلطهم adeero selfish jechuun qorqodaa jechuun akka tokkotti oomishan qorqodaa. Laal gaamma laal amma na cinaan babbanate.